maal jedheen haadha kiyyatti seeta. Haadha kootiiti maal jedheen ija haadha koo fuuldura dhaabbadhaan haati tiyyaan dhuftuureen jetti. Maalan jedhaan haadha tootiin maalan itti dubbadda abjuu galgala rafee ganama ni manni taate dubbiin ani maalan godha. Maaliif ilmi namni safuu beeku namni kabaje beeku samaanarra. Sifaa ta'uu baga nagaadhaan gara chaanaalii keenyaa kabajaan dhufte siin jenna. Chaanaalii keenya irratti egaa mudannoo garaagaraa jireenya namaa keessatti waan nama mudatanii dhaloonni inni kaan immoo irraa barata jennee kan yaadnuu fi seenaa dhugaa kan ta'e seenaa barsiisoo fi bashannansiisoo akkasuma barnoota dhalootaaf dabarsanidha karaa kanaan kan gurraa uummataa biraan geenyu. Isaan keessaatis keessummaa kabajaa taatee seenaa kennuuf qooduudhaaf waan argamtee jirtuu fi maqaa dhaggeeffattoota chaanaalii keenyaatiin galatoomi siin jenna. Mee dhaggeeffattoonni chaanaalii keenyaa hordoftoonni keenya akkasi baranii fi maqaa kee fi eenyummaa kee guutummaa eessa akka jirtu eessa akkatti akka dhalatte nuuf qoodiitii kallattiidhumaan gara seenaa har'a qabannee dhufnee itti darbina. Hayyee galatoomii ulfaadhuu jiraadhu siin jedha yaada kanaaf dabarsuu fi inni immoo keessummeessuu fi guddaa galatoomii. Ani maqaan koo Shuureen jedhama. Shuuree Lammeessaa dhalattuu Sabbataa itti guddadhe immoo gaxarii Talaqotee Bulaati. Booleedha. Ani amma iddoon itti argamu Peerut keessatti argama jechuudha. Iddoon itti argamu Peerut. Egaan amma kallattiidhumaan gara yaada keenyaatti yoo ceenu mee mudannoon jireenya kee keessatti si mudate maalidha? Kaleessa immoo ati nama akkamii turte seenaa akkamii dabarsitee har'a maalirra jirta? Wantoonni si mudatan egaa wanta hedduu gaddisiisaadha. Ta'uyyuu maleeti namni kan biraa atis immoo dhugaa jiru namoota biraan ga'uu qabda jechuudha. Atis mudannoo gara fuulduraatti mudannoon kun akkasitti hin deebinee fi irraa baratta jechuudha. Namoonni kaanillee irraa baratu. Kanaaf wanta si mudatee fi haala kamiitiin akka si mudate nuuf qoodda jechuudha. Hayyee okay. Ani nama akkamii akkan ture kalee nama jechuun nama tidaaranyaan ture. Bara 2009 hanga bara 2010 baala tidaaranyaan ture. Ijoollummaa kiyyaan heerume. Dirqama jechuun miidhaa maatiitti irraan kan heeruma dhaqeen heerumee ture micayyoo oggaa 5 qaba ture. Mudannoon jechuun wanta hedduu gaddisiisaadha. Ta'uyyuu maleeti namni kan biraa irraa barachuu qaba seenaa kee kanarraa. Akkasuma atis immoo dhugaa jiru namoota biraan ga'uu qabda jechuudha. Atis mudannoo gara fuulduraatti mudannoon kun akkasitti hin deebinee fi irraa baratta jechuudha. Namoonni kaanillee irraa baratu. Kanaaf wanta si mudatee fi haala kamiitiin akka si mudate nuuf qoodda jechuudha. Hayyee obboleettii koo hayyee galatoomii ulfaadhu siin jira ulfina argadhu. Jechuun yaadan asirratti dabarsuu barbaadu ani nama kalee nama akkamii turte jette kalee nama ture jechuun qabeyyoon kaase kalee jechuun bara 2008 baalatti daaranyaan ture. Ijoollummaa kiyyaan heerume garuu waggaa 14 heerume dhaqee waggaa 15 daa'imarree godhadhe. Daa'ima kiyya immoo jiruu kiyya fooyyeffadha tidaarii kiyya fooyyeffadha jedheen karaa biyya Peeruutii malee akkanii malee immoo akkan kaayyeffadhe naaf hin taane jechuudha. Yaada biraa deeme isas immoo isheedhe hundumaayyuu dhiiseen ture baala tidaaranyaan ture abbaa manaa kiyyaatiin waliin galle bara shamaraatiin jechuudha. Kanarratti gargar baane isaanis kanarratti gargar baane deebisee immoo isaan bakka dhiiseen jireenya haaraa calqabe jireenya haaraa kana keessatti immoo nan calqame yaada sirma yoo gongumattu sammuutti hin naqatiin tokkotu na qunname jechuudha. Anduraanii darbe namni tokko mitiidha akka yaadetti garuu naaf hin taane jireenya kee keessatti yaada. Asin immoo tidaariin tureyyuu bala tidaaranyaadha. Tidaarii abbaa manaa kiyyaa walii kinee bara 2010 walii kinee ture bara 2011 akkasii. Akkumittiin ture bara 2012 immoo mucaa Tasfee jedhan kana akkuma namni miidiyaarra wal barree turre bara 2012 wal barree ani naannoo galgala keessa naannoo sa'aatii 11 walakkaarraa akka Peerutitti jechuudha ganna keessa akka Itoophiyaatti immoo galgala keessa naannoo sa'a 6 jechuudhaan itti wal barree
achumaan meseenjeriin haay naan jedhe anis haay jenna haay jedheeni bilbila naa kenne bilbila na dubbisi himuudhaan naan jedhe immoo nan dubbise galgala san haasaa bulle jechuudha guyyaa sanbata sanii qanii sanbata guddaadha ammoo sanbata sana haasaa bulle hanga ganamaa ture jennaan akkamree seenan kee maal dabarsita mana jennaan ani heerumee daa'iman qaba ture amma daa'imti keessa jirti jennaan harmee koo bira jirtiin jedhen harmee kiyya bira jirti galgala san baay'ee haasaa turre naannoo wadda juree galgala immoo gaafii jaalalaa dhiyeessinaan ani baalatti daaranyaan ture amma immoo garuu baalatti abbaa manaa kiyyaatiin wal dhisnee jirra micayyoon kiyyarree harmee kiyya bira jirti harmee kiyyattu guddisee anattuu hin ka'e ture erga akkana barbaadde erga akkatti barbaadde ishaa ta'u bakka jedheeni walii gallee jechuudha piraazarii kiyyaa bilbilee piraazarii kiyyaan akkana kanaan waraqatan ergaddaa jedhee isheedhanii waraqanni ergame waraqatamuu maatiin taqabbale ture saddeenni tokkoffaanis taa'ee lammataa siriidha faasigaa bari'aa duggabata dhiqaa ture saddeenni lammataan jechuudha. Akkachirrattis hundumaa akkuma jiru finne turre sadaffaas immoo dhufee sadaffaan immoo masqala barii ture masqala bariis immoo erga masqala irreecha asitti dhumate saddeenni sadaffaan aadaa Oromoo keessatti saddeenni sadii ture. Ishee oduu saddeeta lammataa keessatti saddeenni tokkoffaan taa'eet sirba baasu malee naan jedhe. Sirba baasu malee na gargaarta sirban baasaa naan jedhe. Jennaan rakkoon qabu waan ati hawwite tokko hawwii kee galmaaf siifan ga'a rakkinni hin jiru hin jedhee jajjabeechee. Ishee saddeeta lammataa walakkaa keessa sirba baasee erga sirba baasee tasfeen baay'ee qayyarame beektaa mucaan duraan na kabaju mucaan duraan na jaalatu suni bakkuma hinni dhaqeen dhabee amala hin taane fide. Yoo jedhes bakka yoo aares maal gochaa si kadhadhee niitii maalii daa'ima qabdu bakka waanuma holii jedhu iyyuu hin beeku ture. Anammoo gisee san baay'ee garaa kee keessatti natti dhagahama beektaa. Garuu namni kun yaani guyyaa gaaftaa akka hojii naasaa malee waa'ee ilmoo isaatu iyyuu dubbadhee hin beeku akkamittarraa waan aartii tokko ta'ee jedhee baay'ee tokko natti dhagahamee ture maal gochaa si kadhadhee akka namaatitti maafan hin jiraannee maalidha sanidha jedha bakka gabbara meeqas hin jedha dhugaa rabbii. Amma achuma bakka birris immoo nan hojjedha birrii waggaa sadii jechuudha isarratti hangashaa ture. Maaliif bakka manni kiyya kanan godha jedha sanan godha jedha ashii jedha birrii irratti hangashaa ture. Ani birrii akkaawuntii irratti sumni takka hin qabu dhugaa dubbachuuf jechuudha. Sumni takka hin qabu ture buukii kiyyarraa isuma irratti hangashaa ture kanan godha sanan godha naan jedha. Bakka isa amalee tanka waan na kaadhimatee haadha manaasa jedhee namana. Achumaan bakka noora sa'aatii naannoo saddeeta sadaffaan lammataan dhumatee akkana turummoo sirba heebbisiisu malee naan jedhe ani immoo gisee sanii huqqubii dhuga ture huqqubii ijoolleen hin jirtu addaana jiru nama afur immoo nama shan taanee dhunna turre anuma bakka lafa wayiitirree hin binne waliin jenne turre inni huqqubii birrii huqqubii sana akka jirutti inni irratti galche akkaawuntii kee irratti hin galfanne inni immoo fuudhee raawwatee sirbaan eebbisiifatee an sirbaan eebbisiifatu immoo deebisee sirba lammataa baasee jechuudha ji'a afur keessatti sirba lama baasee jechuudha. Ani maaliif biyya ormaati dhiigattu feeffidaara inni immoo hojii sirba baasa rakkoon qabu. Ishee dheessas hin dubbanne ziman jedhe sirba lammataas natti himne kompiitaraan natti agarsiise ture hin dubbanne caaluman jedhe achumaadhaan itti dhiise erga gooteetti bakka shaggaadha hidheeton garaa kiyyatti baay'ee tokko natti dhagahame maaliif ani jireenya boruutiif akkamitti guddanna akkamitti jijjiirra jedheen taffaa malee inni ji'a afur keessatti bar sirba baasi jedheetii miidhana ol kadhee ture. Jechuun maatii biras nan deema ture bakka jidduu bakka tokko hin taa'u maatii soduun akkana iriftii ji'a tokkooti fangalee achuma obbolaa kiyyaan irree wal baree jira obboleetti kiyyaa fi obboleessa kiyyaa wal baree jira. Jennaan ani bakka bara 2012 biraa deebi'ee dhufee hojjedhee akkana hojjedhe oolumaan turre yoo hanga ammaa jechuun bara 2000 immoo 13 waraqaa hergadhu maleedha naan jedhe waraqaa hergadhaa maatiin immoo siin kaadhimadhaa naan jedhe. Jennaan lakki yaa tasfee dubbii kana itti yaadi muddamaan hin ta'u qazadhitoo itti yaaditoo booda waan itti yaadde murteessite tokkotti akkasitti murteessi malee bor waan ta'e oguu ta'e immoo nan beekaa malasa waan deebi'ee gaabbuuf boruu hin gaabbitaa lakki gaabbii dhiyeegee dhabbaa duuba oolte Oromooni dura itti yaadi ka'itoo waraqaa kana hergi boruu ittiin na waqqasiniin jedheen jennaan ati nama biraa jaalattee qabda malee barbaada hanaan qabdu jedhe anatu hin ka'e. Achumaan itti dhiisee sirbi sunis hin bahee hundumtuu nan dhiisee hundumaa hergiif godheen dhiisee masqalniin dhufee umaas hin dubbanne sanis hin dubbanne ziman jedhe amma immoo dhiyoo kana deemee saddeeta sadaffaa jala honga'u dubbii dhadhaga'uu calqabe jechuudha inni akkasii micoota nan birrii guduuffadhu jedhuuni mucaan akkasii namni yaada haasaan jedhe na gorsu garuu osoo akka gorsaati yoo taneessan jira. Immoo jaalalli ijaaf gurra nama dhowwa na gorsu turani ani immoo gorsa saniin nageenye
Kanaaf achumaan ka'ee raawwateeti erga saddeetni kun lammataan dhumate jennaan saddeetni sadaffaan jechuudha. Faazariin kee ho'iin jedheen. Tasfee faazariin kee maaliif hin jirre saddeeta sadaffaa keessaa jedheen. Jennaan makiina gacca'ee naan jedhe baay'ee tokko rifadhe waan akkasumaan jedhu makiina gacca'ee naan jedhe maal godhee gacca'ee makiinaan faazariidhaan jedheen. Oduma makiinatu oduwwannoo godhanii gacca'anii miila tokkotu gacca'amee kanatti hin deemin saddeeti naan jedhe. Narri fadhi baqa baay'ee tokko natti dhagahame ture irra deddeebiin qanii sadiyyuu faazariin akkam ta'an jedheen gaafadhe beekta. Amma achuma bakka isaatu bakka faazarii isaatu eechuma isaatu dhaqee jechuudha saddeeta. Achuma si dhiisee yoo dhagahu abbaa makiinan hin dhoofne niitii haadha manaa hin qabatas fe'ee jireenya kee irratti qumaara taphate garuu haadha manaa hin qaba. Abbaan immoo abbaan isaa jechuudha haadha manaa keetii duraanitti deebii tana intala dhiisii. Ani maal jedhee tan dubbii sobaatiin dhaqee dhaabbadhe ammas immoo maal jedhee tan dubbii sobaatiin dhaqee qe'ee warra sanii dhaabbadhaan jedhu abbaan adusanii saddeeta sadaffaa hafe jechuudha adusanii abbaasaa jechuudha. Achumaan tasfee abbayee fayyee faazarii fayyee jennaaf fayyee naan jedhe achumaan gaaf tokko fayyee maal ta'ee naan jedhe sirrii dhugaa anammatti amma jedhe ammatti hin deebi'u maal ta'e faazariin kun dargama mucaan gadda makiina dha'ee naan hin jenne abbaa koo har'ammoo maal ta'e abbaasaa hidheetuma rifatee jim jedhe. Jennaan mucayyoon hin jirti duubaan inni birrii irraa nyaatee si fuudha jedheeni. Amma cuman xiraatira dhageenyanii tasfee shamara namaatirraa maa birrii nyaata. Kiyya sittannasee annan kaadha kinoo mana laman hojjedha. Tasfee kiyyatu sittannas ofii kiyyaafan uffata bitadhamu. Ilmootii aan dhaleen daara baasamu. Maatii kiyya immoo gargaaraa jira. Silaalanuu jedhe ji'a sirratti hangashaa ji'a lama sirratti hangashaa. Maa shamara namaatirraa fuutaa birriidhaan jedhee intala takkarraa nyaatee jirti. Tani sun ammaanuma wajjin haasaartee sun nu barsiise. Shira 19 nyaate shamara biraatirraa samma nyaate waa qabbeeqa. Jena maa si galchee naan jedhe maaliif si galchee maa naan jetta. Anis shintibeetii dhiqee fida. Isaanis immoo shintibeetii namaa dhiqanii fidu. An jedhu kanarratti jicciitti sirii dubbiin jabaatte. Jennaan intala haadha raawunaan jedhe intala haadha raawumaa si galchee nadheen biyya haraba kabajan jaalattanii naan jedhe beekta. Ani mootas fe'in jedhe anaan jettamoo dubartuma biyya harabaa nyaatteetti hin jiraattaa miti akkamitti na arrabsitan jedhe. In kolfa ture achumaanani lakki yaatas fe'i of sirreessi lakki amma ani maal akkan jedhee musin beeku dhugaa rabbi. Jechuun amma akka namni natti murteessutu kan ishiitti balleessituudha jedhee natti murteessuu danda'a. Oka weellisaa soo ta'e anatti dhufeeti bara inni narra sirba baasee bara 2013 baasee sirba jechuudha. Malee tasfeen osoo isaan dura baasee dhuguma weellisaa tokko ta'e irratti akkas godhattina jechuu dandeessa. Har'a immoo nama kana waliin guddanne bara waggaa 3 duras wajjin ol guddisne. Ani garuu na duuba shiraaxaatu malee laphee koo qulqulluun isa jaaladhe jechuudha. Waa fete naa godhus yaa jedhu isaa dhiisus garuu. Ani har'a garaa koo qulqulluun laphee koo qulqulluu abbaa manaa koo jedheen hamanii gaama kana hojjedhetti fite birriitti erga jechuudha. Jennaan erga siirree erga kana godhee raawwate samoonni shamara namaatirraa maa nyaattadha amma birrii jennaan maa si gashee inni maaliif na galche ani silaas hin jaaladha naan jedha ani silaas hin jaaladha shamara namaatirraa waan birrii nyaate maaltu si galchee naan jedha maaliif nan galchine maaliif nan galchine isaan shintibeetii namaa xaraganii fiduu miti hin jedhan akkuma nan ol kaadhee gadi kaadhu kana barra. Qorri biyya ormaa nu gubee beelli nu gubee qorri nu dha'ee haduun nu dha'eet qoga keenya marannee finnaa miti hin jedhisin biyya keenya teechanii hanqoostani. Jennaan siruma kaffixi jedhu mataarraan nabeetu barbaadde isaan wajjin maalii ta'inaan akkana jetta tasfee hin jedhe akkana jetta. Ati maaliif ilmi dubartii Oromoon akka jedhu Oromoon dubartiin kabaja qabda jette kabaja maanarraa fuutan jedheen kabajamaa sirraas fuudhee namarraas maa fuuta. Jennaan dubbiin badde bakka harkana beektaa dubbiin baay'ee jabaattee na arrabsuu malee dide naana na arrabsaa armee koo hin arrabsaa obbolaa koo hin arrabsaa hiriyoota koo hin arrabsaa ana silaa hiriyoota kiyya irratti waan inni hin jenne hin jiru jechi inni naan hin jenne jechuun jecha hilmoo namaatiin hin jedhamne xilaata namaatiin hin jedhamu ture garuu ani natti dhagahame keessaa ani harmee too baasee utuuf irratti akkas godhe garuu haadha tiyyarra gizee lama nyaate maaddii ishiitirra gizee lama nyaatee ture namni harka namaatirraa nyaate dhiisitoo namni alaalattu nama beekne tokko nama haadha ofii kabajuun qaba bara. Haati haadhuma haati takkittuma garaa tokko keessaa isba waannu haati haadhuma bara gadaameessi haadha takka maaliif haati koo utubii gubbaa irratti baate anarraa dhimma qaba anarraa dhimma fixuu qaba malee. Okan ilmooti yaafuu kan haadha kee utubii irratti baasuun qaba. Ani wallaalee baasuu wallaalee moo miidiyaa irratti hojii laxxafuu wallaalee maaliif haadha santaa gaaf tokko sargee gurshaa harka ishiitirraa nyaadhe biddeen ishiin na gurshiisatu ija koo fuuldura jira malee
akka tasfee kabaja wallaalee miti fuudhee laxxafuun dadhabne abbaa isaatis haadha isaatis obboleewwan isaatis fuudhee gochuu wallaalle garuu immoo ani xinnoos taatu haati koo kabajaan na guddiste intala kabaja beektu intala safuu beektu jechuudha. Harmee koo achirratti baase. Namaan immoo kan baalatti daaranyaa ta'e hin beetti oduma beektu itti galtee naan jedha. Ani immoo jechuudha akka inni tidaarii qabu akka inni niitii wajjin tidaarii godhatan kinoon lafee hacee ani hin beeku jechuudha. Lafee hacee lafee guutaan hundi keenya jaalannu jechuudha. Hin beeku ture. Ani baay'ee tokko kun kadhachaa ture jechuudha. Isgoo hidheen kadhadhe garuu inni bakka siqaayina keenya inni itti dhiisee zim jedhe malee ani tasfeen akka jireenya qabu si sanaan duras akka daa'ima sadii qabu hani immoo hin beekne takka anan beeka malee daa'ima sadii akka qabu sirumayyuu gongottoo hin beeku ture. Achumaan dheengadda tasfee hin jedheen maaliif tidaaranyaa turte maaliif jireenya koo abbalaashaate immoo gootanii maaqee abbaa koo dhattanii dhaabbattanii jedhe qe'ee abbaa koo kabaja qaba maatiin koo kabaja qaba anis kabajaa nan taa'ee hojjetachaa jira silaa goote aan goote gootanii. Maama warra koo kabaja dhoowwartuun jedheen namarratti jechuudha. Erga tidaarii qabattee tidaarii kee jiraadhu. Anammoo maa dhuftee qe'ee abbaa kiyyaa dhaabbatte maa waraqaa gashite maa san goote maa kana goote hin jedhaan. In kolfadhu gaarbee jechuudha. In kolfadhu watti galee. Namoota biyya Arabaa dhumu cuqcuqa naaree achuma nanaan dubbanne bakka natti daffee waan akkas naan jiru maal jedheen dubbadhaa unan jalaa dhagoo haadha manaa jedha inni haadha anaan immoo. Namiite akkas nagoote akkana nagoote naan jedhe garuu immoo needa haadha manaa fuudheet samaanaa godhatanii biyya Arabaa ergeet biyya Arabaa ana deebiitan ishiin jala galte jechuudha. Sina jaabu garbi. Akkas innaan tasfee niitii ta'an dura manni kiyyaan jette manni sun immoo haadha manaa ta'eetiin jenne laftisi mannisi maaliif jireenya kee irratti qumaara taphattanii maatii walii galtanii maaliif jireenya koo abbalaashaatanii mugootanii maaliif qe'ee abbaa koo dhaqanii dhaabbattanii. Maal sin goolin jedhan kana hundi maal si godhe maal soba maa saddeeta deemtu soba maa kallacha guutannaani intala haadha raa intala manatti hafte naan jedhaani manatti hafeeti miti barra manatti nafne intala waggaa 40 intala waggaa 50 miti baraani haadha kiyyaafuu jechuun ijoollummaa keenya ijoollee argachuuf ittiin gammada malee micoo koo argachuuf ittiin gammada malee naani deebisee raawwateeti immoo ijoolleen baay'ee natti erga naa arrabsa bakka maali arrabni isaan jira akka jirutti jechuun hin balleessine naa gamnaa nan bilbila jalaa qayyaradhe bilbila baqa sa'aatii barbaadetti naa arrabsaa hiriyoota kiyyaa hin arrabsaa ijoollee irree dhaqee baqa miidiyaa irraa kaasee micoo haadha ishee akka barbaadde godhe haadha ishii kaasee fuutuu irraa jedhanii kadhatanii dadhabanii. Jennaan yoo kaaste akaasu yoo kaasuu baatte ilmoo ishii sanuu ukkaamsee tan jala hajjeessaa jedheedhan. Yookaan obboleewwan kiyyaa ishii obboleewwan ishii mana barumsateetti barattu sabbateetti baratan kan waa tokkotti goosisaa yookaan ilmoo ishiin ijjiin akkas godhatu sanaan jala ukkaamsee karaa dabarsaa jedheedhan gaani gazzaba gaafanna. Ani maalan jedhesetti yaa tasfee jedheen hiriyoota isaatti erge birrii sin barbaadu sin barbaadu maatii kiyya sin miidhin ilmoo kiyya sin miidhin. Nabiraa fi achumatti afadhu gooftaa koo birriin safaan funyaan naabatu waan fayyaa ta'ee fi ilmootiyaaf jiraachuu fi maatii kootiif jiraachuun na barbaachisa. Nabiraa fi tasfee birrii sin barbaadu jedheenis nabiraa hafuu dide kinu hangaarra bilbila qayyaradhe bilbilaan dhufe miidiyaa dhise miidiyaa biraa banate kidoo miidiyaa biraatiin suuraa haadha kiyyaa suuraa ilmoo kiyyaaf suuraa haadha kiyyaa suuraa abbaa manaa kiyyaan duraan abbaan manaa kiyya fuudhe erga fuudhee namicha oggaa lama barra. Erga waggaa lamaatiin niitii wajjin jiraachaa jiran. Ani isaa erga akkasumas baasee dubbachuu wallaalle barra. Maaliif na biraa nafni maaliif maqaa koo buseecha maalan isa godhe isa jaalachuun ala isa guddifachuun ala azoo tasfeesii jira siin jechuun ala maalan godhe kana hunda maala haati too maala achirraa gooti ilmoon too maala achirraa gooti ani akka barbaade naa godhu barra. Maaliif maqaa weellistoota balleecha maali weellistoonni taa'anii sana siraatan kabajaan mana ofii taatu. Arrashii maqaa weellistoota naan jedhu ishiitu balleesse jalaa mucaa kanaan jedhu ammallee caqabu immoo hisa jechuudha. Maalan godhe kana hunda fi armeen koo maal goote isa jaalachuun ala isa ankabakkabuun ala waan jedhe mataa maruu dhiisuun ilmoo kiyya dhiisin isaaf godha ture barra arrashiidha kan akkana godhan jira asiin akkana gootoo inni natti xaa jedhe xiqqisannaa caala miti ilmooti yoo ta'e hin guddatti dubartiidhaa inni heerumtiin jedha isan caalchifadha garuu wannoo oduun isa caalchifadhu. Aduu qara lamaan natti ta'e ilkaaniinatti kolfee duuroon boolla naa qoffore jechuudha. Kanarratti nanarra utuu irratti bahee dubbachuu barbaade. Ani dhugaa na jaalattanis galatooma naarrafsitanis immoo galatooma miidiyaa jalatti
hiriyoota tiyyaas immoo baay'een isaan galateeffadha. Kanaaf adaraa lafee hacee mucaa kana narraa dhorkaa achumatti baqana bira haafuu jechuun amma birrii kiyyaas naaf hin deebisu ani birrii sin barbaadu immoo isas hin barbaadu maatii kiyyarraas naaf fagaatu akka barbaadetti achumatti haa jiraatu birrii kiyya immoo naaf hin kennin ani woo fayyaa qabaadhee nuun jiraadhe hojjetachuudha ani immoo isaaf osoo hin taane ilmoo tiyyaaf hin jiraadha jechuudha ilmoo tiyyaaf jiraachuun na barbaachisa waan ta'eef isaaf jiraachuu hin danda'u keessa darbee dubarti suura shamara wajjin ka'e natti ergaa ture. maal akka nuuf godhu natti ergita tasfee hin jedhee maal akka nuuf irraan ga'uufi natti ergita ammas jaalladhu waan hin beekuuf odoo si miidhe oduu homiidhe garaatu aannan si dhugaa hin jedheen bar oduun daqiiqaa isaan keessatti nama kana nan jaalladha shamara isaaniin balaa ishiitiin of ajjeese osoo miidhaa tokko ofirraan ga'e ka'ina haadha kiyyaa galaa hin kolfee an akkas jennaa'e mucaasaa wajjin ka'e ijoollummaan oolan arge agartuutu haa qabu lafee hacee lafee maalii an jedhu. Eengadi natti ergaa ture barra ani daamarraa dhimma hin qabu maaliif dubartii namaa wajjin akka barbaade ta'ee raawwatee narratti ergaadha of ajjeesi waan ayette naan jedhe maala lubbuutii itti faradu gaafa rabbi lubbuun ta'e hin baate jedhee habaatu malee ilma dhiira ta'ee dargaggeessaa jedhee lubbuutuu hin balleessu barra ilmoo kiyyaaf jechuudha shiidhaa jecha jiraachuun qaba haadhas ta'ee fidas abbaas ta'ee guddifadhaarras ta'ee borus ta'e. Akkasumatti osoo akkaatti gadi hin jenneen akkanatti ol jedhee ilmoota guddifadha malee ilma dhiiraa eenyumaaf yeddoo laadhu jechuudha. Hundi keessanuu dhiifama naa godhatu jechuudha. Tasfee waaqa laalii rabbii si qabee na bira hafi jireenya kiyyaas galtee hin booressite hin ga'a. Si jecha haadha hojii keessa ol jedhee ilaaluu dadhabe. Masii takkatti deebisuu dadhabe. Kabaja na dhoowwarte waaqayyoo bichaan biddirrata kana siifaa baasuun jedha. Ijoollee kanarraa baradha barumsa isinii haa ta'u jedhetanii. Giddiin qabee garuu miidiyaan dubbiin taane deemee hidha tokko dabalee weellistoota hin jedhe dhugaa ijoollee weellistoota gurguddaa hacaaluu hundeessatiin qabee jechuudha hunda keessanuu sinan jaalladha sinan kabajaa yoon balleessitee dhiifama naa godha dhugaa jechuudhaaf ani tasfeedha jecha rabbi isatu kana hunda nagoose garuu erga natti dhufee ani inni guddate jechuudha warri beekan hin beeku keessa koo nan beeka keessa koo immoo aanaa fi rabbi tokko jabichaa beeka jechuudha innarra hiinuu kan ishii takkas godhe ani weellisaa taanaan jedha malee. Hiriyoota isaa madadaatu beeka jechuudha. Kanaaf ijoollee weellistoota madadaa dhiifama gaafachaa. Adaraa lafee hacee dhiifama naa godha. Dhugaa rabbii jechuudha. Ani qulqullummaa kiyyaanan deema iddoon akka isaatti dabalee hidhee har'a cubbuu hojjechuun na dhibu baru boru keessaa bahuun na dhiba. Akka isaan mootti daddabalee dubbachuutti fi garaan koo naaf hin eeyyamu jechuudha. Gadaameessi koof naaf hin eeyyamu baru akka isaatti daddabaluun barbaadu. An dhugaa jirummoo soobatti qayyarus hin danda'u jechuudha. Kanaaf yoon balleesse. Dhiifama naa godha. Dhiifama guddaa ijoollee hunduma keessaniyyuu hiriyoota kiyyas obboleewwan kiyyas ijoollee weellistootas harmee kiyyas anna wajjin laffaatanis dhiifama naa godha. Simmuu faccisis dhiifama naa godhaafa. An dubbachuu barbaadu kana naa galatoomaas ni jedha. Garuu nama kana akkaataa keessa kiyya ana waaqa tokkicha bichaatu beeka malee eenyumtuu beekuu hin danda'u. Kana sinii dabarsuu dhufee barumsa siniif haa ta'u baradhaadha. Ambaaniif hojiidha garuu gizee tokko hatamuu sin hin danda'ama dogoggoramuu sin danda'ama kana siniif dhaammachuu barbaade amma immoo adaraa weellistoota narraa dhorkaa yoo hiriyoonni isaa ta'u eenyumtuu haa ta'u jireenya koo jiraachuun barbaada jireenya koo guddifachuun barbaada akkuma duraan qaxxi jedhee dhaabbadhee ka'een guddachuun barbaada malee isaa jechuun kan lubbuu koo dhabuuf yookaan ilmooti yaggatu hin fedhu jechuudha. Ilmootii haadha isteetii fi abbaa ta'aa jira biyya Oromaatiitti bira jiraachuus baadhu wanti ishee barbaachisu tokko gargaaree afaanis ta'u haadha koo sii jira jechuun ana waa guddaadha. Maal jedheen haadha kiyyatti seenaa haadha kootiitti maal jedheen ija haadha koo fuuldura dhaabbadhaan haati tiyyaan dhuftuuree naa jetti maalan jedhaan haadha tootiin maalan itti dubbadda abjuu galgala rafee ganama ni manni taate dubbiin ani maalan godha. Maaliif ilmi namni safuu beeku namni kabaje beeku samaana irratti samaanaa fida maaliif inni abbaasaa kabaja qabaa miti maaliif sobaa saddeet sobaa deemamaadha baraan kana natti rakkate aadaa Oromoo safuu Oromoo maa cabsu ilma hallayyaatti bade abbaa maa wajjin hallayyaatti bade lakkii ilma koo kun hin danda'amu kun hidhaa guddaadhaan jiru maaliin akka inni kun irraa eegama aadaa Oromoo cabsanis sobaan kallacha deemanii tsabala dhuganii. Waa hundi seerri guutame maali kun sobaani asuu ilma koo niitii duraatitti deebicha asiin akkana na gocha shaggaadha kun bareedaadha ana samaanaa qabdi naan jedhan ani samaanaa hin qabu batti dhufne dirqama maatiitiin heeruma ol fuudhuuf heerumni dhufe malee
nu geenyetii miti bar arrammoo samaanan to hilmootii malee samaana farramee hin jiru samaana shiitan gadi baasa jedhee miidiyaa gubbaarratti na asfaraarraa jira jechuudha. Na asfaraarraa chabbaa keetii hin galtaa chabbaa keetii akkasan jalaa godha jedheet miidiyaa gubbaarratti na asfaraarraa jira jechuudha. Ani eenyumaa sodaadhu rabbi tokkicha bichaa ta'e malee rabbi tokkichi na argaa isa sodaadha malee eenyumaa sodaadha jechuudha. Kanaaf obboleettii koo ati isaan kana chaanaal yuutuubii na keessummeessite guddaa galatoomii ulfaadhu hiriyoota koo asirra jiran madadaa nu hordoftan yuutuubii gubbaarratti guddaa sin galateeffadha. Immoo irra caalaa weellistoota ijoollee Oromootiin dhiifama isiniin jecha dhiifama guddaa sin gaafachaa na hoffalchaa irraa naambisaa mucaa kana isinii danda'ama ta'e narraa gorsa narraa dhorka adaraa lafee hacee isiniin jedha hunduma keessanii.